ummata keetiif sagalee tahee ummanni Oromoo arra sagalee ta'e barbaada. Ummanni Oromoo arra gartee akka ati iyyituuf barbaada, akka ati lallabduuf barbaada. Ilma keenya eessa jirta siin jechaa jira. Where are you jechaa jira sigalee. Ummanni Oromoo arra. Saniifuu jawwee kiyya waan amma jalqabde kanatti muddila. Itti muddi. Qaceelchuuf malee balleessuuf miti namni tokkollee. Namni tokkollee qaceelchuuf malee balleessuuf miti jechuudha. An dheengadda amma durallee isinii dubbadheetiin ture. Mee viidiyoo xiyyatanuma dheengaddaa kana warri daawwattan. Namni araaran feene mootummaadha. Mootummaa wanni jaan hin jirtuu gartee mootummaa nam tokkooti. Mootummaa mataa isaa tolfateeti namichi gartee Ashaangullittii fi afooshaa isaa tana walii qabatee akka nama araara fakkeessitu. Arra jaawar bar hin hambifne fakkeessitu. Deemaa dhaqaa fidaa jaabar. Eenyu fida? Ijoollee xixiqqoo bishaanitti ergannee jira moo qoraanitti ergannee jira jee amma dura isin naasoo. Tigale? Amma dura isin naasoo. Namni araara mootummaa bakka sadii qoodee isin himne mootummaa addunyaa tanarra jiru. Bakka sadii qoodee isin himne mootummaan takka tafilmaata dhugaatiin aangoo dhuftee takka dikteetara dhugaati takka moota wali bu'insaan jiraattu san keessaa mootummaan PP mootummaa wali bu'insaan jiraattu wali bu'insi namicha kana umrii dheeressa wali bu'insi waboo caalaa Oromoo caalaa paartii mormituu caalaa namicha kana fayyadaa dheengadduma isiniin jenne viidiyoo matiyya tana duratti isiniin araaran fedhu waraanni bilisummaa Oromoo araara barbaada bar qilleensa mootummaan to'attu keessa lubbuu isaa qabsiise hay kana ol akkam isinii godha moo akka PP'n jaalattutti gala akka PP'n jaalattutti bakka waraanaanis facaa disarmitaa deemaa galaa jaa sigale mootummaan sigale ka urmii wanti kana araara kana kan barbaanne mootummaadha jaawarilleen arra isinii puruuf godhe silaa'u teenyan dhageessanii ta isaa yoo dhageeffattan kun arra puruuf isinii godhe jala muree isinii mee eenyu ka abbaa rabshaa hattuu tana nuti gaafa amala isaan beeyne bar hattuu tana firraa kaase Shimallis kana kunoo kana godhu jira Shimallis gandaan Oromoo ijaaru jira Shimallis kana jira namnummaa waan kana projektii kana guutuutti kennisiise akka Oromoo zarafu akka Oromoo gatu akka gartee baale facaasee maddawalaa buutii sigalee Boorana Bahaa miixirqishoo kana hunda Oromoo ka caccabsee keessoo Oromoo tokkummaa Oromoo ka cabsee sigalee Oromoon akka gartee wal shakkitu namni gartee propozaala kana qopheessee Shimallis gakkennu isa waa takka Shimallis gartee fincaanee hayyama isaatii alandaku hagumam madura khomadillee rabbina araaramu isa namni ammoo akkam ta'e akka nama miskiina akka nama quban qabne hanni qayyi masmarno hanni maarreeda hanni miitikishoo didididididi si wajji jaayinni si wajji gabbeeti dididididi jee lafa dhiita jaraan ammoo ijaan itti muddaa jaan sigale itti muddaa jaan mee hattuu Oromiyaa tana takka tana inni aangorraa kaasinaafiti warra abbaa gadaara shan kana hunda propozaala gartee ka qopheessisu isaa jechuudha abalu duu qaba abalu rashanamu qaba abalu akkana ta'uu qabaa gartee abbaan rabshaa sigale isaa jechuudha kana namni hundinuu jala murreeti jala qonnee huggii rakkoo Itoophiyaa tanni buqqeefna jenne isa jala garraa jedhe edaan abbummaanuu sii jennee hidda jalatti hattuu tana simmintoo isiin naggaddu jimaa isiin naggaddu maarree isiin naggaddu albuuda isiin naggaddu karaa seeraa alaatiin huggii jala qonnee rakkoo buqqisuudha hidda rakkoo huggii garru kunoo isaa jala ta'a aha edaan abbaa dubbii sii ajjira sigale wa alaykum salaam
abbaa dubbii si ajjira jenneeti akkasitti isaa jechuu abbaan rakkoo 100% araara wanni jedhamu gurra kanarra isa yaatu gurra kanarra isa yaatu miskiin ticha khiyya deemi haasayti ijaan shimallis gabbaheeti siile ma in shimallis garaa guuttannaa nyaata isaa nyaannaan irran kaayyan maaliif takka dalagarraa ari'aa jechuu yooyyuu mee pirezidaantota naannoo meeqa jijjiire laata shimallis takka akkana bira ba'a maaliif shimallis waan inni sirriffate ajaja isaa sirriif fudhatee godhu jira jechuudha haguma amma duraatu miskiinticharra duuluu keenyaaf sigal garuu duulli keenyallee lafan bannee beeki abbaan rakkoo akka isa ta'e duula keenya kanaatu as baase duraan namni oromiyaa tanaan rakkoo qaba oromiyaa tanaatu isan dhageenye jechuu turanii abbaan rakkoo isa ta'uu as baasan dubbiin sigal namnummaan araara kanan barbaanne 100% namicha kanaa inni araarri buunaan oromoon afaan tokko dubbannaan wallahi billahi naaman baatii lamaa fi sadii olaan gurran turu wallahi maaliif hayyoota biyya gala hayyootaatu ummata isaati wajji wal qunnama nageenyi oggii bu'ee ummanni gamaa gamana laala ibin joolleen badhaadhina keessa jirtu jajjabduun tasammuu qabduu jira joolleen turundi gamaa gamana laalti waasgoo inaan ilaalti ummata keenyarra maal godhu jirra laalti wal mari'atti ilaaf ilaametti ajjachaati jechuudha mooraan oromoo gabbachaa dhufti jechuudha caayaa tokkummaa wanti san eenyu diige isa diige ka paartiin oromoo guutuun oromiyaa keessa ijaaratte san eenyu diige caayaa san namni silaa saba kana wali qabuu deemu namni hayyoota sabaa kana gartee bakka takkatti humna anniisaa humna saba hayyoota kanan namni fayyadamuu barbaadu mootummaan fayyadamuu barbaadu sigale caayaa hooggansaa wanti san diidi sigale hin diiduu jechuu sigale amma abbaan rakkoo mootiin hattuu isaa jedhu namicha kanaa jedhu abbaan rabshaa shimallis faan miskiina nufaani miskiina waan itti kennan nyaatee dhugeera inni noo ashaangullitti jeeti walgayuu dhokusaa keessatti arrabsaa ashaangullitti barati jeeni dhugaadha ashaangullitti yoo inni boohi jeenni booha yoo inni fiigi jeenni fiiga yoo inni jeesi jeenni jeesa yoo inni rafi jeenni rafa kun ashaangullitti maamire way ilma namaati sigale akkas jaan walgayuu cufaa keessatti wallahi us ashaangullitti bakka siin malleesse khaayee jaan bar nama tokko hojii isaachi fidenjuu bakka siin malle anaas khaayee jaan sigale so khurmi rabshaa isaa jechuudha khurmi rabshaa kun qabsoon teenye ifa baaftee jechuudha arrammoo araara eenyu kan barbaanne akkuma jaaltaayee danda'a jala muranii barruu Facebook isaan irratti sigale BBC afaan oromoo irratti akkuma jaaltaayee danda'a dubbatan Jaawar Mahammad arra dhugaa jirtu dhufee lafa khurmi rabshaa kan araaran barbaanne waboon fudhatte waboon barboo osoon heeraa fi seera addunyaan jaalattu biljiqinnaa ol qabduuti sigale mee tokko haa taanu ummanni keenya kun nagaya harkatu jettee biljiqinnaadhaan okkee tanuma qofa nuun godhina sabaa godha nuti ni gallaa saba kanaaf waadaa seennee baane saba kanaaf gaafii teetaaf tenuu sii deebiseennee baane mee tanuma nurraa deebisaa nuti ol dachaanaa rakkoon qabnuu jedhanii ni afaanii baafatan mee afaanuma oromoo kana afaan federaalaa nurraa godha mee oromiyuma keessatti alaabaa oromoo tana gadhaaba sabni alaabaan qabne sabni afaan hin qabne sabni aadaan qabne sigal bilisummaan inni himatu hin jirtu mee tanuma oromiyuma keessatti Itoophiyaa tanuma oromiyuma keessa nurraa godhaa janii dadhabanii sigal kana ol namni kam ta'a gabbaafate butaanti gabbaafate ichi garagalaafi gidaaratti sigal so akkam ta'a so saniifu
خرمي ربشا خرمي قرتي راديجي ديغان نميتشا خانا تاو نمني هندنو الرقه الجرايج هيوني أورمولين أوبسي ددبيج سنيفو جاور محمد ستة عبارته اتفو في جيجو أره سيقال جبرا والقبسيسي أره هيريقهم ماليف ديو ماليف بكنا قالتي قد نادان نميتشا عشان قلتي تشخاتي سني هرج رفو جرتا قيلفا جي ماليف نميتشا أكا هيريرا قرتي عشان قلتي قودنا رنك أتنسانيتي قد دولاني أمة مسكينة توكيتشا في 5 دي أدب مجان نمني أره هيريرا خانا رافي 5 دي أدب نجل سيقال قطي بولان كينيا لال يقبوه جرايجو مالي بلزكنان هيريرا خانا بافتي كت انتلا شيك أبوتاد في انفورميشينا لفاق أو وجين والقبسيسي لفيسيني فايجو أمني أرومو جبيرة دردبتيج أمني أرومو باسا بوسي أداد أرك أغرتي إسا ماري ميليشا ماري رايا إتسا ماري بوسي غنوفا ميترك شو جاني مالك إسان أمتا زرفا جران كان أمني دردبيتي فينچيلا فأمني فقوب إسا جرايج فينچيلا خانا خارا دبر صوفي أمتا خيجة دمك itti gaddawwaleeti gartee hiriira nurratti mormii qophaa'u jiru kana akka gartee shanee mormanii jijjiiraa jee gartee eda deengadda labsii dabarse wanni dhaan isinii haasawtu waan keeysooti sigale itti gaddabarsee jechuu ashaangullii dakatana naqate sigale ashaangulliitti tanatti hoggii gaddabarsu دينوتا غوتو خيسة ديمو ديما جد ماليف مرمي اتكو بويتتنا دتنبي امتا تنا اجندا جيرسي سو بربادا يفين نغايا في سلالبان جيرو نغايا في اللبسيسان جيرو نغايا وخا امتا دورك إسوان تي نغايا وان جامو خانا غروان دقون فك نغايا فكيسي ونيني امتا غرتي هيريرا الربا سيسيسيف سيقال هيريرا وني باسيسيسيف أكا غرتي أكا دمي جبرا خونين دوبتا من مرمي جبرا تنا جلا دربوف وان كان غرتي أمني دبتي أمني توبيا لا روح داف قفاي جراي خيسة تكمانا مجبور سني دوبت جيم فاتي برتا جيم تنا وانين ردد ديبي دوبت بوفين قواني وان جيم خيسي جرات ديما هنغنا مني ساقليدان أكا وانين نانغوك أبون أتي أسنبوها يا بولي سخين ساقلينو تيجاني أكا تهان لبي أمان يو أتي دوبت المخيتي أنغور رجرا برجاني برابي أنغور رجرا جاني مي المساتي متي إننو يو أنغور رجراتي مال قداف مي مال قداف أكا بوتي خانان مشافك أنجا أما برسيفتو أنا غيرا خيستي دانسون ديغرتو أبي قدو ورا أبي جلالا كانت نقرطو تريجو ميديا خنرا أمتها إيفنو مجا بارتي خاني نمبوستو ودي سنفا نجل غسينا لالا أمتها إيفنو أمتا خنرا تيكو يو أركفو رجوبان أمن نخون غافا أوفني قدارا متنسنيشي أسغرا غلان نو في بارتي تنالي ولين بليسا هاگتي أمتا خنرا تيكو هابوسي تنقد بوف نججو رتي أتي إرقمتو شنيتي إلى الشبروك أبد مارك أبد جيجو لا سيقالي أوكي قد أجراني جيب ديگرتو تساني هنده وانتت أوفا جراني سينجي خادري إداني دا جراني جيب أمني جيما قدرا خانا هرارجين قدرا تنخيسير إنيو تقفا بها إنيو جبير قورون تقفا وانتا بويه أولي تنتيسو تنبير تقفا بها سيقالي قياما خادرين أمتا خينيا خاوجو سيقالي قياما خادر أبو تقفان مال لانجنة دولي يا مجا بيالا جرتا أبي جي خينيا سن نجي جيرمو أبي يوم درسني يا المخيا نانجي إيه سنو ما
Gaafa akkasitti afaan dammaa san gartee haadhatu jiraan jeen gachiisuudhaaf eenyummaa isaa ammas baafatee inje eesan wallahi isin amana wangaan dhagee harku eesan dhagee harka miskiintichi abiyyi keenya ni jijjiiramoo sanumaa jaabsi gale gale ummanni keenya tana keessa jira jechuudha. Ummanni keenya tana keessa jira. Arra faarsee bulaan garuu lal wallahi billahi yaa Khaadiree dhaamsaan sii qaba. Keessattuu bulchaa godina Jimmaa wallahi ijoolleen arra faarsite subbee maqaa ati beeytuun si faarsaa jirtu tun maqaa ati beeytuun maqaa ati Facebook isaanii beeytuun si faarsa feekaan isaaniitu information anu kennaa jiru. Dhugaan sii himan. Warri arra si faarsaa jiru kun feek akkaawuntiidhaan isaanii information anu kennaa jiru. Sobee namni kijibaan si faarsu abadan namaa miti. Namni sobaan si faarsu yaa Khaadiree dhageeffadhu. Nama kee jechuun ka guyyaa ati balleessite dhugaa sitti himu. Deeggaraa kee jechuun ka guyyaa ati balleessite dhaabbadhu siin jiru. Deeggaraa kee jechuun ka guyyaa ati uummata saraftu ni gaaju. Aboo uummanni Jimmaa dhiiga boo'u jira bara. Barsiiftuu aanaa geeraa keessatti hidhamtuun bara haadha ilmaan lamaati jaarsi qaqqabee dhaabbataan ilmoo luysifturraa hidhamtee bara. Deeggartuu paartii badhaadhinaa tokkoffaadhaan siin jebboleessu. Aantummaa uummataa amma durallee garsiisuu baattu barruu takkittii tanaan mee uummata kana hara fudhachiisaa jechuu ishee qofaafi zaftiyyaa seentee uleedhaan cafaqanii. Milishaan kun cafaqu jira gudeeduu isaanii ragaan qabanii garuu cafaqu ragaa warrachi naayim sigale. Saniifu yaa Khaadiree uummata kana guutu. Kana gubbarraan yaaboo nama ajaa'ibaa jedhanii warri si faarsu kun wallahi billahi akka hiccitii ta'e fuudhanii akkaawuntii feekaatiin namni baasu jiru isaan. Namni sobee si faarsu yeroo hunda hallayya siiqotu jira. Namni sobee si faarsu yeroo hunda hallayya siiqotu jira. Yaa bulchaa godina Jimmaa. Guddaa keenya. Namni guddaan kun beektaa humaan dhagoo. So wallahi namni sobee si faarsu yeroo hundaa'u bollaatiin baane namni dura si jeesu nama kijibarra si faarsu beekudha. Amma ana laali waboo laali Jawaar Mohammadillee laali ijoollee Oromoo tasammuu waa yaaddu tana laali mee nama aangoo Abiyyiin gadhiisi jiru tokko ni garte nuusirraawi. Oromiyaa teenya tanarratti shigiggir mangistii yookaan mootummaa ce'umsaa dhaabbanne siyuu kana federaala keessa jabaasi goona. Yoomma atichirraa nurraa kaate ilkeetuun itti heddummaata ichinuu jiraadhu garuu dakatana nu gadhiisii jechaan jiran namni mataa yaatu. Sigale. Mee namumaa biyyi naangoo gannuu dhiisi jira. Nama isa jaalatu isa komachuu jira jisa. Sigale. Oromoof nagaa kennii yoo nuti nagaa qabaachuu baanne yoo Oromiyaan nagaa qabaachuu baatte yoo nuti wal dhagayuu baanne yoo ilaaf ilaameen nu idduu jiraachuu baatte yoo nuti wal nyaanne diinni alaan sittillee ija baasee nuttillee ija baasee Oromottillee ija baasaa. Sigale. Nama waa hedduu dhabe taanaa. Saniifuu ati federaala sanirratti nuu jabaachuudhaaf federaala san qabattee ka gaariitti dhiira taatee bulchuudhaaf nuti Oromiyaa tana keessa wal dhagayuu qabna. Oromiyaa tana keessa nagaa buusuu qabna. Oromiyaa tana gibiraan gidirsuu qabnu. Oromiyaa tana nageenya dhoorkannee gartee gosaa fi gandaa fi amantiin jaarree nama waliin ficcisiifnu. Ja'anii kadhachuu jiranii barayyoonni. Mee namuma mee an takkaa Abiyyi aangurraa haabuu naa juu dhageessaniis. Takkaa Jawaar Abiyyi aangurraa haabuu jira dhageessanii. Takkaa Marroo Dirribaa ka Abiyyi aangurraa haabuu juu dhageessanii. Hin jiruu jechuudha. Oromiyuma keessa shiggigir mangistii tana jaarree
mootummaa jabduu yoo Oromiyaa keessa ijaarre federaalatti illee akka gaarii jiraachuu dandeenya. Sigale federaalatti illee akka gaariitti atillee boontee sigale Prime Minister dhugaasan fakkeessituu osoo hin taane Prime Minister dhugaasan taatee jiraataa jaaniiti anarraa eegali akka inni cirraa ka'u namni barbaadu jiru jechuudha. Garuu faarsee bulaan fakkeessee bulaan kun maal godha? Goota keenya maarree garuma isaa guuttannaan. Yoo paasapoora illee qabaanne inni karaa Keeniyaa ce'uu deema maal isaa dhabde? Hanga jiraatu san nyaanna nuti immoo fuuldura yaadu jirra jechuudha. Fuuldura Oromoon akkamitti jabaattee itti fufti? Oromoon akkamitti injifataa taati? Oromoon akkamitti moohataa taatiidha itti yaadu jirra jechuudha. Saniifuu yaa mootummaa Rabbi gurra duuchi ija qofaa miti gurra illee Rabbi isin haa gibira ummata irratti tuultan kana Ameerikaa guddoo tana Ingiliz jalaa wanni bilisoomse gibiraa beekadhu. Suudaan irra ollaa keenyaa diigamu jirtu kana gibiraa beekadhu daabboo irratti gatii ida'uudha wanni isii diigee beekadhu. Keeniyaa moo ollaa keenyaa kana taqiyaamaa isii keeyse qarshii takka qofaan isin irra dabala jechuuni beekadhu. Ta namni hangas ga'u lubbuutti dhabde. Amma gartee kana karaa dabarsuudhaaf shakkii gartee ummata kanaan natti lafaa ka'a jechuudhaaf mootummaan amma hiriira jee gartee godinaalee guututti ajaja gad dabarsee jira. Godinaalee guuturratti akka gartee hiriirri bahame nu gahee abaa mormina maarree hay mootummaa akkam akkana yaa Rabbi gaale mootummaa osoon ummanni nagayaan wajjaaso inayyuuni ummata hiriira baafte nagayaan barbaaddu faallaa deebi inni waan beeku godhu jira ummata keenyaatu garuu shawwadamaa jira jechuudha. Inni waan gibiraa kana firraa dhaamsu jira. Ummanni Oromoo hayyoonni Oromoo beeytonni Oromoo ani isinitti waywaachaa ture madurillee amma waan eegaltan tana waan amma marii hayyoota Oromoo jettanii baatii boru moo iftaan sigale November 16 kana itti fufuu deemu kana nuu jabeessa. Oromoon maal dhabee lolaa maaliif wal lolaa maaliif wal ajjeesaa kajuu kana mata duree nu godhadha irra marihadha namni konfiis ta'ee jira. Kun sibira taa'ee obboleessi kee mootummaa Oromooti siinja kun sibira taa'ee diina Oromooti siinja ummanni Oromoo jidduu tana konfiis ta'ee jira jechuudha. Ummanni Oromoo jidduu kana cinqamee jira jechuudha. Saniifuu hayyoonni Oromoo waliin koottaa daandii keessattuu Jawaar Mohaammed dhageettii qabda. Siyaasa Rabbi sii kennee jira barri keetii adeemu. Sigale dubbiin ati dubbattu lafirra buuti malee lafan buutu. Hayyoota kanaa waliin tahii marii tanarratti hirmaadhu. Sigale waa'ee paartii tana silaa akka kiyya keessaa baate paartii jechuun sigale luugama sikkaanii jiranii jechuudha. Luugama nama jabaadhaan itti luugamanii paartii siyaasaa jechuudha. Maal kaafaa'oon fiifuu tun maal keessa waa jirtii tana keessa teessee sigale tana wajji rakkataa miti. Tana firraa itti dhiisee obboleessoo laalama Profeesar Maamma kun paartii ABO'nis numa ergatti kunis ni ergata hayyuu ummataati jechuudha. Hayyuu sabaati jechuudha. Ati hayyuu sani sigale waan paartii jaamu tana matarraan naanneeffadhuu darbi. Saniifuu tana matarraan naanneeffadhuu darbii ummata kee kasi jaalatu kasi kabaju kasi dhageeffatu sigale kasiif du kawaan ati jette godhu kana kanaaf sagalee ta'e ummanni ma bilchaateen sinje akka gaafattii sanitti hoggii namni hidhame namni manatti ol dacheen taa'umma sigale bilchaate I know gaafas aartee jirta naaf galaan ummanni Oromoo caccabsee mana hidhaatii si baasuu dhabuun sun
dhuga hanqina ummata keenyaati. Ummanni gaafas jaalalaatti jira. Ishqii jaan arabni jaalala sana si galee. Kulli shay'in min al-ishqi al-jazaa'u ja si galee. Jaalalti yoo baay'atte gatiin isii tanaa jechuudha. Gatiin isii dhumaatii dararaa gibira kanaan dararamu jaalala baay'atte kana fidaabee. Si galee. Baay'ee namicha kana jaalatanii ilma keenya jedhanii baay'eettiif kennanii waan inni juunda yes. Kana yoo ajjeese siisu kee baga ajjeese. Kana yoo hidhe siisu kee baga hidhe. Kana yoo taayyee hayyuun Oromoo ka hidhamu taayyee dandayatti irraa booda ta'uu qabdu. Osoo taayyuma Jaawar faa qeeqaa ture jettanii itti aara qabdan kana maa hiite jettanii mormitanii wallaahi haga irraa ummanni Shawaan dhufu. Haga irraa ummanni Wallaggaan dhufu. Adda adda nu hireeqa. Taayyeen akkana isiniin jeeja. Si galee. Taayyeen akkana isiniin jee. Jaawar Mahammadiinis gaafas taayyee Jaawar faan akkana jechuu turanii taayyee faa ageenisti godhaa jechuudha. Amma guruupii Jaawariitu taayyee faa sageen isaanii inni akka fedhe godhaa jechuudha. Guruupiin amma Jaawartu ni gammaddii jechuudha taayyeen. Guruupiin duraanii sunis ni gammaddii jechuudha Jaawar faanidha. Akkana akkitti hayyuu dikteetarri nyaatu kana. Jaawaris keenya taayyeenis keenya gana kadhufulleen keenya marroonis keenya jechuu qabda. Si galee. Yoo kas taate hulee sittiin seenu hundaa'u dhiphisaati deemtaa jechuudha. Filannoo dhabeetti karamit deebi'a karamaritti as deebi'a jechuudha. Sa'ummanni adda facaase isaanii narraa walitti amma jimma keessatti isin himeetiin jiraame irra deddeebi'eetumaan isin himaa bari ilma keessanii aangurra jira kennas mallayna biyyiif dhaqaa bari jan akkana jedhanii bari jimma keessa ilma jimmaa biyya bulchu jira sigale mee ilmi jimmaa biyya bulchi jimmaa maal godhe jimma dhiiga boohaa jira takkaa wanni kanaa jimma irra taateen sigale jiruu jimmaa gaafa meliliku sigale abbaa Jifar laga gibee gamaa kanatti asin ceeyinjeen sigale achittiin daa'ima siifita chuma firraa geessaa fi takkaa gabrummaan akka ammatti dhufte sigale gaafa ifiifuu ilmi kee aangoo qabate of jetteeti gattaa isaa miifiifu hay tokko firraa buuftee torba sirra beeba. Maaliif gibirri isinif baay'atee baasaa buusiin isinif baay'atti gaafa wayyaaneetii fi gaafa kana maaliif adda ta'e maaliif adda ta'e siifiin himaa dhageeffa namichi amalan qabu Ameerikaadhaa wajji wayii farramaa jechuudha. Ameerikaan mirga dhala namaa kana eegi abaluu wajji mari'adhu akkana ta'e maallaqa hangana gasiidhiifnee jedhanii farra hayyee ammaan godaajee farrama hoggichi deebi'ee inni already tana duru asin dhiisee Chaayina dhaqaa addunyaan amantiirraa dhabdee sotoonoo bakka sigale likkiin jiru bakka dhiisaadha leta ummata isaa fixu maal nu dhabaa janiitiin namni irraa calje maallaqa isaanirraa qabattee addunyaa irraa calje waan Ameerikaan dur kafaluu turte waan Awurooppaan kafaluu turte miskiina irraa eeku jira jechuudha. Buusii gonofaa maarree gonofaa waan jamu dhageesseeti duraan takkaan jirtu jechuudha. Qonna dhufnee qonnaaniif dandeenyaa jaaba qonnaaniif danda'urraa qonna tana akaafarraa qotee bulaan keenya ba'ee jira. Qotee bulaan keenya bar jibootaan qotaa bar qonna ammayyeessuu jechuun maali jibootarraa gara tiraantiraa ol guddisuu jechuudha bar qotee bulaan keenya hanga ammaa dachii maaliin qoffora. Digale qonnaan guddisaa siin jaaba saniifuu wanni gibirri isinit dabalameef ganaadha isinit dabalamu taa anis numaafiin yoo baatanii falmachuu baattan ajandaa namichi kun gartee hiriira nageenyaaf hiriira baana jedhanii amma ajandaa gibiraa kana jijjiiruu yaa'an anis numatti ni ajandaa gibiraa kana jijjiiruu yaa'an. Feetullee numa dhageessa feetullee numa dhiifta dubbii sheekkaa butaa ittuma dhufta. Anamma keessorraa hin haasawu sigale. Bilchiginnaa kana keessa taa'eetiin haasa'u jira malee sigale waan isiin godhuu deemturraa hin haasa'u jira malee akkanumatti miidiyaarraa akka korbeessaa iyyuutti hin jiru.
Rubiyyi takka takka gartee miti almaasarra baatee abbichuu way akkana tahee misaa'ila galfatee maarree galfatee barsa kanneen amma warri akkasii sun si galee lubbuu isaaniitiif yayyoo shaneen dhufte mata nurraa kuttii jedhanii warra hoggii maasanjara wadeenaa soitan siinaa sa'u jechuudha. Shaneen dhufnaa moo nuudhumatti siin jedha. Hayi an shaneen jaan sun dhuftee mataan irraa kuttee uummata kiyyaayoo nagaa kennite an irran kaayyan. Ana tokkichaa du'e malee miliyoonota nagaa harkataa. Amma an tokkichi jiraadhee miliyoonii nagaa dhabuun bu'aa maal naa qabamee naa sigale warra yoo marrummaan kun dhufee dura dirree masqalan nafannisaa jee qabsootan dura dhaabbachuu jiruun beekaa kaman.